Aduudhaaf gara Gondor deemuudhaaf jira. Sumayyaan akkuma kaleessa dubbattee amantaa ishii dura Ortodoksii turte. Gara sanitti deebi'uudhaaf murteessitee jirti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkamitti sa'aatii kana geessani? Ani nagaa kooti, obboleettiin keessan hundi keessaniyyuu baga nagaa keessan naaf taatanii. Warroonni jalqabaa gaaftanii aga ammaa kanatti viidiyoo kolaalaa na hordofaa na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ammas immoo akkuma kanaan dura viidiyoo koo daawwachaa turtan galatoomaa kabajamaa isiniin jedha. Egaa har'a immoo maal isinii qabadhee ture? Waa'ee Saayidoo, waa'ee Ayyuu fi waa'ee Sumayyaa isiniif qabadhee dhufee itti fataa jedha isiniin jedha. Egaa Sumayyaan kanaan durarree sooshaal miidiyaa irratti amantaa ishee akka dura Ortodoksii kiristaana taate namnumti beeku tokkollee hin jiru. Egaa gara Saayidoo erga dhuftee musliima taate jechaadha. Egaa kaleessa maatishii jechaadha erga gara biyyaa deebitee jecha nama fakkeenyaaf hundumti keenya iyyuu maatii bira gaafa jiraannu dirqama waan maatiin jedheeni. Innaa ishiinis immoo gara amantaa kootiin deebi'aa ijoollee kollee kiristinnaa akka kaastu ofiishiitillee akka amantaatti deebitu ijoolleellee kiristinnaa kaasi jechaan jiru jechaadha haadhishii fi akka jettetti maatiin koo hundiyyuu kiristaana jettee turte. Egaa kaleessa jireenyaaf jettee amantaa musliimatti yoo dhufte iyyuu har'a garuu aarii Saayidoodhaaf jecha gara amantaa kiristaanatti deebi'uudhaaf jirti. Saayidoon immoo har'a gara Gondor deemuudhaaf qajeelee jira. Daa'imni koo akka kiristinnaa fudhanneef jecha natti fakkaate. Egaa aarii waan nama goone hin qabdu kaa'ee kana muluuyyuu kan godhe Ayyuudha. Kan dubbii kana muluuyyuu fidee siniin jedha. Saayidoo Sumayyaa barbaachaaf gara Gondor deemuudhaaf Ayyuutti himaa jira jechaadha. Ayyuun garuu hin deemtu, akkamitti deemtaa? Bakka duras barbaada, bakkuma sanitti illee si fayyaa, achitti Gondor deemtee duudhaaf dirtaayi hin deemtu jettee dhorkaa jirti jechaadha. Ayyuun hin deemtu, akkamitti nagattee deemtaani? Yeroo mara sumaafan goddaamaa, sumaafan waa meeqataa jechaani jirti jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo aarte ka waan gootuu fi waan eenyu jettullee sitti ulfaata. Ayyuudha kana muluu badii guddaa kana hojjete. Haadha abbaa fi ilmoo gargar baastee jaarsa namaa attee jaarsa namaa fudhatte. Egaa innillee Saayidillee erguma ijoollee isaa argachuudhaaf jecha waan baay'ee yeroo meeqa bakka Sumayyaan jirturree barbaadaa ture, yeroo meeqa deemee garuu daa'ima isaa ijaan arguu hin dandeenye. Erga Ayyuu wajjin walitti dhufanii dhugaa Waaqayyoo walii gadi yoo isheen asan jira jettee hoteela garaagaraa bakka kanan jira yoo jette qabatee walii gadi deemaa ture jechaadha. Saayid irra caalayyuu ka daa'imni dhala Sumayyaadhaaf odoo hin taane iyyuu dhala saasanii fi har'as immoo ijoollee isaas immoo kiristinnaa kaasuudhaaf jirti. Akka osoo kiristinnaa na jalaan kaaseen hanqifachuun qabaa jedhee Saayid gara Gondor deemuuf jechaadha. Ayyuun garuu hin deemtu jechaanii jirti. Inni immoo nan deemaa jechaanii jira jechaadha. Innaa dhugaa dubbachuu fi daa'ima dhala ofii jechaan kana irraa fagaatanii jiraachuun iyyuu baay'ee ulfaataa. Egaa dhala isaatiif jecha aarsaa baay'ee kaffalee ammas immoo karaa deemtutti si haa gargaaru, akka dhala kee ijaan argitu siin jennu nutis. Dhugaa dubbachuuf ilmoo isaallee jaalataa. Innaa ta'insi kun warroonni jalqabaa kaastanii ijoollee kana hordofaa turtan durallee diraamaa hojjetu jennee dubbisuun dhuguma aga kanatti. Egaa jalqabarraa kaastanii hordofaa turtan natti fakkaata.
Egaa Sumayyaan illee akka itti tsoomtu hin qabdu jechaadha. Amma sa'aatii tsoomidha. Maatii biratti immoo agama akka ulfaatu hin jira. Mana tokko keessatti amantaa garaagaraa eenyu jechuun hin ulfaata. Isumaaf jecha gara amantaa isheetti jalqabaatti deebuudhaaf keessattuu immoo egaa durra yoo kiristaana keessa turte amma immoo maatii ishii bira waan jirtuuf iyyuu tsoomuun illee itti ulfaate ta'uu danda'a isiniin jedha. Egaa in ulfaata waa'ee jireenyaa kana keessatti waaqumti ishee gargaaru malee isiniin jedha. Ayyuun illee Sayidoodha sodaattee jirti jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi achi keessatti illee yoo si ajjeesiftee hooyi jechaani turte. Ara Sumayyaan akkas nan gootu jechaani jira innillee. Egaa nama jaalatuuf haadha manaasaa haadha ijoollee isaatiif aarsaa baay'ee kaffalee. Egaa lubbuun kiyya soo darbee homaa miti daa'ima isaatiif aarsaa kaffalaa jira. Ayyuun immoo baay'ee sodaatteef jechaadha. Indeemini achitti waasi gochuu danda'u akkamitti deemtaa asitti nagattee jechaani jirte jechaadha. Inni garuu daa'ima isaatiif maaliif jennaan daa'ima kiyya akka kiristinnaa hin goone dhaqqabachuun qabaa jechaa ture. Ammas immoo yoo deemee achitti jalaa dhokatte hoo maal godha? Dhugaa dubbachuuf mucaan kun garaana nyaate. Egaa gaafa ishiin biyyaan biraa jirtu sanis yeroo meeqa deemaa ture. Ammas immoo bakka deemutti Waaqayyo isaa gargaaru. Warra gaadhumaatti na hordoftan kabajamaa ulfaadha isin.